tokkoon tokkoon qaamota koompitaraa hardware paartiin isaa ga'een inni siistama koompitaraa keessatti qabu maali? Qabiyyee jedhu beekuu yoo barbaadde viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo hordofte beekumsaa fi hubannoo camaa tokkoon tokkoon waa'ee qaama koompitaraa ilaalchisee ni gonfatta jedhee yaada. Dabalataan ga'een tokkoon tokkoon qaamota hardware paartii koompitaraa kun siistama koompitaraa keessatti qaban maali? Itti daballee kan laallu ta'a jechuudha. Soo kallattimaan gara qabiyyee barnoota keenya kanarratti deemuudhaaf viidiyoo duraa keessatti qaamota koompitaraa tokkoon tokkoonsaa garee kam kam jalatti akka qoodamu laallee jirra jechuudha. Isaan garee kamiyyuu jala haa jiraatanii siistama koompitaraa keessatti maal hojjetanii akkamitti hojjetanii kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma asitti ilaalaa jirtan qaamni koompitaraa asitti garee adda addaa jalatti jiru kun tokkoon tokkoon hojii mataa isaa qaba. Roolii mataa isaa qaba siistama koompitaraa keessatti. Isa sana tokko tokkoon laaluun gaariidha. So computer is a made up of a various hardware parties each serving a specific function. These components work together to create a functional computing system. Koompitara hojii barbaadamu sana hojjetu qaama isaa guutuun interlinkage ta'ee waliin hojjetuudhaaf hojii barbaadamu sana akka raawwatuuf qindoominni jiraachuu qaba. Functional computing system. Computer hardware include the physical parts of computer such as central processing or CPU, random access memory or RAM, motherboard, computer data storage, graphics card, sound card, computer case. So it is include external device such as monitor, mouse, keyboard and speaker. So qaamota hedduun asirratti maqaa isaa dhufanii kun hundumti isaatiiyyuu siistama koompitaraa keessatti ga'een inni qabu maali? Maal hojjeta? Waan jedhu sana tokko tokkoon laalutti deemnaa jechuudha. Tokko tokkoon diiteelii defineeshinii isaa waliin hojii isaa waliin kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma asirratti isinitti mul'ataa jiru gidduu kanatti kan argitan kun qaama koompitaraa keessaa system unit jennee kan yaamnu system unit. Siistama koompitaraa iddoo tokkotti qindeessee kan qabudha. System unit. So tokkoon tokkoon qaama koompitaraa system unity kanaan ala jiran ala kanatti kasinitti mul'ataa jiran system unity kanaan ala kan jiran tokkoon tokkoon isaanii keebilii yookaan ammoo communication channel mataa isaanii fayyadamanii system unity kana waliin connect ta'anii jiran. Erga connect ta'an systemni kun operationii hojjetamuu barbaadu sana akka hojjetu taasisaa jechuudha. So asitti imeejiiwwan jala kanatti agarsiifamuu yaalami kunniin qaamni koompitaraa the integrations of different components those work together to meet the same goal wanni jenneef isa kana jechuudha sababaan alaan tokkoon tokkoon qindoomina qaamota hardweeriitii fi soofteeriitu computer system uuma tokkoon tokkoon hardweerii sana haalaan categories of hardware the first one is input device viidiyoo duraa keessatti yoo laaltan namoonni viidiyoo duraa hin hordofin achirratti viidiyoo sana deebi'aatii ilaala. Viidiyoo kanarratti kan laallu garuu tokkoon tokkoon input device list goone sana maalummaa isaa ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa keyboard. Keyboardiin akkuma maqaan isaa ibsu the board that can use the user to input some instruction to the system unit in forms of different numerical forms in forms of letter or number or another instruction. Keyboardii fayyadamuudhaaf ajajoota adda addaa qubeen ta'uu danda'a, leetariin ta'uu danda'a, lakkoofsaan ta'uu danda'a, simboolii adda addaatiin ta'uu danda'a, special key adda addaatiin ta'uu danda'a. Ajajoota user irraa fuudhee gara system unity dabarsuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Eenyuun keyboardiin. Akkasumattis maawuziin fakkeenyaaf asitti isinitti mul'ataa jira. Maawuziin kun hin jira. Maawuziin kun paartii adda addaa qaba. Paartii mataa isaa sana fayyadamee left clickii ta'uu danda'a, right clickii ta'uu danda'a, roolarii yookaan gidduu kanarratti oliif gadi kan naannestu ta'uu danda'a. Paartiiwwan sadan kanaan fayyadamee ajaja gara siistemaa input gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Dabalataan web kaameraa. Web kaameraan kallattiidhaan USB'n fayyadamnee system unity kanarratti connect gochuu dandeenya. Yookaan ammoo system unity kun mataan isaa web kaameraa ofirraa qabaate fakkeenyaaf laaptooppiiwwan adda addaa web kaameraa ni qabaatanii
system unity birarratti illee web camera fayyadamuu dandeenya USB fayyadamne kanas haa ta'u sana kaamerichi maaliif nu gargaara to input video or another signal to the system keenya irratti viidiyoowwan adda addaa input gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Maayikiraafoon illee akkasuma sagaleewwan adda addaa gara sistemaa input gochuu fi output gochuudhaaf kan nu gargaaru for user interaction. Useriin sistema wajjin interact akka godhu gargaaran eenyuun keyboardiin, mausiin, webcam, maayikiraafoonii fi isaan kanaa fi kan kana fakkaatan hundumti isaaniitiyyuu input deviceidha. Input devicein kunniin maaliif useriin computer yookaan system unity kana waliin interact akka godhu waan barbaachisan gara sistema kanatti akka input godhuuf kan gargaaran ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf gosoota hardware keessaa inni biraa kan laallu output device dha. Monitor, speaker, printer for display or producing results from the system. Computer irratti waan hojjetamaa jiru sana output isaa yookaan result isaa useriidhaaf display kan godhudha. Fakkeenyaaf monitor asitti mul'ataa jiru kun system unity kana keessatti waan process ta'u karaa screen kanaatiin maal godha display godha jechuudha useriidhaaf. Akkuma sana printer yoo fudhanne printerri ragaa system unity kana keessa bifa soft copytiin jiru gara hard copytti jijjiirree print gochuu yoo barbaanne printera sana fayyadamne print akka goonu nu gargaara jechuudha. Kanaafuu output device wanti jedhameef isa kana ta'a jechuudha. Dabalataan output devicein isaan asirratti kaasne kana qofaa miti. Speakeriin fakkeenyaaf asiin jira. Speakeriin kun outputidha. Keebilii mataa isaatiin asiin dhufee system unity kanarratti connect ta'eera. Sagaleewwan wahii system unity kanarratti ammoo soobanne sagalee asirratti haasaa jiru sana karaa speakerii kanaatiin maal godha outputii isaa nu dhageessisaa jechuudha. Outputii isaa kan nu dhageessisu ta'a. Akka waliigalatti qaama kompiitaraa system unity kana kan ija keenyaan arguu dandeenyu kan tuttuquu dandeenyu kana maal jennaani computer case jennee yaamuu dandeenya. Walumaa galatti ammoo kompoonantii kana guutuusaa system unity jennee kan waamnu ta'a jechuudha. Inni biraa storage devicein eenyu maal fayyadanii maal hojjetan waan jedhu sana haalaallu. USB drives and external hard drives for portable data storage. Qaamota keessa system unity jiran keessaa USB storage device ta'uu danda'a, hard disk ta'uu danda'a, ragaa kuusuudhaaf kan nu gargaaranidha keessa system unity. Fakkeenyaaf hard diskiin isa kana isa sitti mul'ataa jiru kana inni kun hard disk jennee ni waamna. Hard diskiin kun eessa keessa jira? System unity kana keessa jira. Toora kanaan asitti fakkeenyaaf taa'eera. System unity kana keessatti as hard disk jira. Hard diskiin kun ammoo maal kuusaa? Odeeffannoo haala dhaabbataa ta'een kuusaa jechuudha. Namoonni viidiyoo duraa san ilaalin viidiyoo duraa sanatti deemaa qofa. Storage device keessaa achi jalatti wantoota kaasne keessaa hard diskiin isa tokko jechuudha. So hard diskiin kun maal kuusaa? Odeeffannoo kompiitara kana keessa jiru, odeeffannoo system unity kana keessa jiru iddoo tokkotti kuusee kan nu qabudha jechuudha. Mana kuusaa odeeffannoo kuusee system unity keessatti qabatudha. USB drive yookaan ammoo flash ishee jennuun sunis portable storage device dha jechuudha. Hard disk illee akkasuma portable yoo barbaanne system unity kana keessaa baasnee system unity biraa keessatti connect goonee ilaaluu dandeenya. So it is a portable that holds different data in forms of as permanently storage device. Karaa dhaabbii ta'een data sana kuusuu kan danda'udha jechuudha. So hardwarein biraa kan laallu communication channel isa kana viidiyoo duraa keessatti akka tokko kaasuu yaallee jirra. Data keebilii keessaa paataa inda saata. Isaan kunniin eessa jirani? System unity kana keessatti kan jiranidha. System unity asitti ilaalaa jirru, system unity ilaalaa jirru kana keessatti kan jiranii fi daataawwan motherboard irratti tokkoon qaamota as keessa jiranii. System unity kana keessa isaa gaafa laallu qaamota as keessa jiran kana gidduutti daataa kan daddabarsanidha jechuudha. Daataa kan daddabarsanidha. Garuu communication channel akka power cable kan fudhannu yoo ta'e isaan powerii kan geejjibanidha. Fakkeenyaaf monitorri kun maal qabaa? Kun asiin powerii qabaa, power cable qabaa. System unity kunillee power cable qabaa. Power cablein sun power supply kanarraa powerii girgiddarraa dhufee power supply kanarratti connect erga ta'een booda power supply'n alternative current gara direct current erga jijjiireen booda computer keenya direct current sana fayyadamee maal ta'uu danda'a? Operationii silaa raawwachuu qabu sana raawwataa jechuudha. Fakkeenya tokkoon input device fi output device sana fakkeenya waliin ilaaluun barbaachisaadha. Inni jalqabaa mouse used to input instruction to the computer. It is that control the movements of cursor or pointer
on the computers. Karsarii yookaan immoo muuvimentii sochii pooyintarii tana tan to'atu. Fakkeenyaaf asitti amma kiiboordii kana asii yeroo sochoosu tachi batanii laaptooppii kana iskiriinii kanarratti maaltu jira pooyintariin kun naanna'aa jira. Pooyintarii kana to'achuudhaaf pooyintarii kanaan fayyadamnee ammoo ajaja barbaannu sana geessuudhaaf nu gargaara jechuudha maawuziin. So maawuziin paartiiwwan adda addaa of keessaa qaba. Parts of the mouse. Inni jalqabaa left click, inni itti aanu right click, gidduu irratti kan jiru ammoo roller as the center of the mouse. So ishee tanaan maal jennaani? Ishee tanaan left click asiin tan jirtu tanaan left click jennaani, asiin tan jirtuun ammoo right click jennaani, gidduu kanaan kan jirtu tanaan maal jennaan? Roller jennee waamuu dandeenya. Roller. So left clickiin faayidaan isaa maali? Right clickiin faayidaan isaa maali? Gadi fageenyaan ilaaluun barbaachisaadha. Left click ishee jennuun tana to select one option or to give a quick instruction. Ajaja ariitiidhaan kennuudhaaf, double click goonee banuudhaaf yookaan ammoo faayila wahii open gochuudhaaf kan itti gargaaramnudha. Eenyu? Left clickiin tu. Left clickii tana yeroo takka yoo click goone select ittiin gochuudhaaf. Ariifannee yeroo lama wal jala double click yoo goone open gochuudhaaf nu gargaara. Dabalataan to drag wantoota tokko iddoo tokko qabnee harkisnee iddoo biraa geessuudhaaf nu gargaara. Eenyu? Left clickiin kun. Right clickiin ammoo to select another new instruction. To select another new instruction. To select another new instruction. Eenyu? Right clickiin. Wantoota amma jenne kana gadi fageenyaan halaallu mee fakkeenyaaf. Gadi fageenyaan waan amma haasaa jiru kana halaallu. Wantoota amma haasaa jiru kana maal maal akka ta'e gadi fageenyaan halaallu. Fakkeenyaaf amma iskiriinii kanarratti maaltu jira? Sochiin karsarii tana to'achaa jirra. Karsarii tanarratti left click yoo fayyadamne fakkeenyaaf foldarii kana yeroo takka akkanatti yoo irratti click goone select gochuudha. Double click yoo goone bifa kanaan banii jechuudha. Naa banii jechuudha. Left click yoo ta'e immoo left click yoo ta'e bifa kanaan right click fayyadamne optioniiwwan dabalataa barbaadu. Fakkeenyaaf asirratti optionii dabalataa adda addaatu jira. Optionii kana barbaaduudhaaf maal fayyadamna? Bifa kanaan right click fayyadamna. Left clickiin ammoo filachuudhaaf waan tokko bifa kanaan click goonee filachuudhaaf yookaan double click goonee bifa kanaan banuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Roolariin ammoo gidduurra kan jirtu roller tan jenneen tun isheen roller jennee kaasne gidduurra kan jirtu tun olii fi gadi oofuudhaaf barreeffama tokko fakkeenyaaf barreeffama asiin jiru kana akkanatti oloofnee gadi oofuudhaaf dhimma kan ittiin baanu ta'a jechuudha. Bifa kanaan oloofnee gadi oofuudhaaf dhimma kan ittiin baanu ta'a jechuudha. So tokkoon isaanii faayidaa isaanii bifa kanaan laaluun gaarii ta'a jechuudha. Bifa kanaan laaluun gaariidha. Maawuziin paartii meeqa qaba jenne? Left clickii qaba, right clickii qaba, roller ishee jennuun tana qaba. Left clickiin ajaja ariitiidhaan kennuudhaaf, double click goonee banuudhaaf, waa drag goonee harkisnee iddoo biraa geessuudhaaf kan dhimma itti baanu ta'a. Roolariin gidduu tana tan jirtu ammoo barreeffama fuula hedduu qabu tokko gara gadiitii fi gara olitti oofuudhaaf kan dhimma itti baanu. Right clickiin ammoo filannoo dabalataa iddoo tokko irratti argachuudhaaf kan dhimma itti baanu ta'a mouse partii keessatti. Inni biraa keyboard party. Keyboardiin paartiiwwan adda addaa of keessaa qaba. The main input device for most computer. Keyboardiin kompiitaroota baay'eedhaaf input device ta'e tajaajila kan kennudha. Fakkeenyaaf typing key ni jira, special key ni jira, function key ni jira, number key ni jira, numerical key ni jira. Kiiwwan adda addaatu jira jechuudha asirra. Fakkeenyaaf functional key asii F1 irraa jalqabee haga F12 ittiin jira. Typing key ka jennuun isaan kunniin qubee hammatanii kan jiran typing key ni jirani. Special key inni biraa enter ka jedhu asittiin jira. Alt ka jedhu hin jira. Control ka jedhu hin jira. Special key adda addaatu jira jechuudha. Escape ni jira. Isaan kunniin kiiwwan keyboard irratti argamanii lakkoofsa gara bitaa gara mirgaatti gara olitti gara gadiitti kattiin oofnu aaroowwan adda addaatu jira. Asii numbering key lakkoofsa tokkorraa haga 9 kan qabu lakkoofsatti barreessuudhaaf dhimma itti baanu partitionnitu jira. Asiin special key adda addaa kan of keessaa qabu partitionnitu jira. Asii control jira,
alti ka jedhu jira. Isaan kunniin special key jennee yaamna. Function key ka jennu F1 irraa F12 asiin jira. Tokkoon kiin kun keyboardii keenya irratti kiiwwan argaman isaan instructionii useriin barbaadu sana gara kompiitaratti kennuudhaaf kan nu gargaaran keessaa isaan tokko. Qaama hardware biraa kan laallu graphics and sound card. Isaan kunniin system unity motherboard keenya irratti kan argamanii fi kompiitaroonni wantoota adda addaa hojjechuudhaaf kan nu gargaaran. Renders image, video, animations for display. Kompiitarri waan nuti hojjennu sana akka inni display godhu kan gargaaru graphics chip setting itu jira motherboard keenya irra. So inni sun maal gargaara? Sistemni kompiitara waan useriin hojjetu sana display akka godhuuf gargaara. Sound card adda addaatu jira. Kompiitara keenya irratti process audio data and output sound. Sistema kompiitara irratti sagaleen akka process ta'uu danda'uu fi outputii akka argannuuf kan nu gargaarudha. Network cardiin akkasumas qaama hardware kompiitara keenya irra jiru ta'ee connect the computer to the internet. Kompiitarri internet irratti connect akka ta'uu fi kompiitara sanaan fayyadamnee tajaajila networkii adda addaa access akka goonu kan nu gargaarudha. By the way, network card isheen jennuun tun bifa lamaan argachuu dandeenya. Hardware illee jiraachuu danda'a, software illee jiraachuu danda'a. Kanas haa ta'u sana lamaan isaanii kompiitarri kun internetii akka access godhuuf kan gargaaran ta'a jechuudha. Dabalataan qaama hardware kompiitaraa keessa connector, ports and connector isaan jedhamu kana laaluun barbaachisaadha. USB port, universal connector for various peripheral device. Qaamonni ala system unity jiran hedduun isaanii sistema kompiitara irratti connect kan ta'an USB portii fayyadamaniiti. Fakkeenyaaf USB port kan jennuun asiin isinitti mul'ataa kan jiru. System unity kana gara fuulduraatiin portii asirratti argamu kanaan maal jennaani USB portii jennee ni waamna. Isaan fuuldura system unitytiin jiran USB portii jennee ilaaluu dandeenya, waamuu dandeenya. Gara duuba system unitytiinis ni jiranii jechuudha. Isaan kunniin USB portii jennee waamuu dandeenya. Maaliif gargaaranii? Keyboardii connect gochuudhaaf, mousii connect gochuudhaaf, scanner adda addaa connect gochuudhaaf, printer adda addaa connect gochuudhaaf, flash adda addaa connect gochuudhaaf, another external device adda addaa connect gochuudhaaf kan nu gargaaran portii kompiitaraa ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Port and connector jechuu garaagarummaan isaa maali? Asuma irratti ilaallee bira tarra. What is means port? What is means connector? Port gaafa jennu it is the interface built on the system to accept the connector is known as what? Port. Port jechuun interface system unity keenya irratti built ta'e kan portii accept gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. The interface place iddoo system unity irratti built ta'e kan connectorii keebilii tokkorra jiru accept gochuuf nu gargaaru jechuudha. Ishee kanaan maal jennaan? Portii jennaan. Connector jechuun ammoo keebilii caafii keebilii sanarratti kan argamuu fi portii kanarratti connect gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha connectorii. Connectoriin ammoo portii kanaa fi device asirratti connect ta'uu barbaadamu sana akka connect godhuuf kan nu gargaaru connectoriidha jechuudha. Fakkeenyaaf RG45 connectorii jira. Dabalataan tokkoon keebiloota connectorii mataa isaanii qabanii isa viidiyoo mataa isaa danda'e keessatti peripheral device irratti kan laallu ta'a. Kanaaf garaagarummaa portii fi connectora asirratti kan qabattan gaarii ta'a. Gosa keebilii biraa kan laallu VJ cable or HDMI cables. Video output connector. System unity keenya keessatti waan process ta'u gara alaatti output godhee kan nu gargaaru jechuudha. VJ cable or HDMI cable. Iddoo kanarratti fakkeenyaaf asitti VJ cable ni jira. Dabalataan HDMI cabliinis duuba system unity kanarratti yeroo baay'ee kompiitaroota laaptooppii fi deviceewwan biraa irratti portiin HDMI tun baay'inaan isitu argamaa jechuudha. So kanas haa ta'u sana lamaan isaaniitii daataa keebiliidha. Maal baatanii deemanii signaalii baatanii deeman to display that signal from central processing system to the monitor or to the display screen. Screen display godhu sanarratti kan nu daddabarsanidha. Internet port network connection point dha. Isheen tun kompiitarri keenya internetii waliin akka connect godhuuf kan nu gargaaru RG45 connect irratti kan goonu. Fakkeenyaaf toora kanatti yoo ilaaltan ta'e ishee tana jechuudha. Asitti ishee argamtu tana internet port yookaan ammoo
RG45 port yookaan ammoo Ethernet port system unity kanarratti kun toora kanatti argamti. Isheen tun internet port jennaan. Faayidaan ishii maali? Kompiitarri keenya network irratti tajaajila internetii access gochuu barbaanne keebilii UTP fayyadamne network access gochuudhaaf duuba kompiitara keenya irratti connect kan goonudha. To connect our computer to the internet. Eenyuun internet portiin kun eessarratti argama? System unity irratti kan argamu ta'a. Audio and jack port found input and output. Lachaniifuu output fi input illee kan gargaaru. Fakkeenyaaf asitti kan isinitti mul'atu toora kanarratti kan jiru jechuudha. Jaakiiwwan adda addaa input fi outputiidhaaf kan nu gargaaran system unity irratti kan jiran kun asiin lama jira. Toora kanarratti illee ni jira. System unity irratti gara fuulduraatiinis yeroo baay'ee ni jira. Toora kanarratti amma asitti taa'eera. Gara duuba sistemaatiinis yeroo baay'ee ni jira jechuudha. Asiin tarii isinirraa xinnoo ishee yoo fagaateen alatti asitti toora kanatti input and outputiin jaakii sagalee galchuu fi sagalee baasuudhaaf kan nu gargaaran lamaan isaanii toora kana jiranii. Isaan kana audio jaakii inneenii kan waamamu ta'a. Akkasumas qaama ala system unity ijaan nutti mul'achuu danda'u kan harkaan tuttuquu dandeenyu kana maal jennaani? Hardware partii kana cases or chassis jennee waamna. Cases or chassis encloses and protect internal component. Qaamota keessa system unity jiran kana kan tiksuu fi kan eegu balaa adda addaarraa. Cabiinsa lafa bu'iinsa adda addaa ta'uu danda'a. Wantoota dhiibbaa adda addaa ta'uu danda'a. Qaamota keessa system unity kana keessa jiran tokkoon isaanii tiksuudhaaf protect gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. System case jennee kan waamnu kun. Poortiiwwan kompiitaraa tokkoon isaanii asitti mul'ataa jiran kun duuba kompiitaraa irratti yookaan ammoo gara fuuldura kompiitaraa irratti poortiiwwan nutti mul'ataa jiru kana maal jennaani? The interface used to connect cables and device. Keebilii fi divaayizii adda addaa alaafinnee system unity kanarratti connect gochuu yoo barbaanne systemni keenya accept akka nu godhu yookaan irratti connect gochuudhaaf kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Poortii iddoon jennee. Inni biraa qaamota hardware keessaa ilaaluu qabnu keessaa CMOS battery. Compulsory metal oxide semiconductor battery. Maaliif nu gargaara? A power of basic input and output system setting storage for what? When the computer is off. Computer off yeroo ta'u powerii kompiitaraa kuusuudhaan kompiitara keenyarraa sa'aatiin akka hin banne kan nu gargaaru. Dabalataan settingiiwwan tokko kan basic input and output system irratti adjust ta'an passwordii ta'uu danda'a, boot orderii ta'uu danda'a. Settingiiwwan tokko kan basic input and output system irratti useriin adjust godhe sana kompiitarri keenya akka hin dagannee fi akka inni tursiisu kan gargaarudha. Eenyuun? CMOS battery. CMOS battery devicein jennuun ishee tana ta'a. CMOS battery ishee tana. CMOS battery tun faayidaan isii sistema kompiitaraa keessatti maali? Kompiitarri keenya sa'aatii guyyaa akka hin daganne akkasumas settingiiwwan baawusii kan sistema keenya irra jiru akka inni hin irraanfanneef kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Dabalataan chaanaaliiwwan reefu ilaalaa turre. Power cable, data cable jenneen isaan kanneen. Fakkeenyaaf VJ cable isa asitti isinitti mul'ataa jiru kan. VJ cable asii mul'atu kun konnektarii mataa isarraa qaba. Konnektarii kana fayyadamnee poortii isaa kan asirratti dizaayin ta'e kanarratti maal goonaa? Finnee konnektii goonaa jechuudha. Power cable isa kana sookettiin isaa gara duubaatiin kana fakkaata. Fuuldura isaatiin isa kana asiin stabilizer yookaan divider irratti konnektii goone ishee kana finnee system unity keenya gara duubaatiin iddoo kanarratti bakka inni powerii ittiin fudhatu kanarratti konnektii goone sistema keenya operating goona jechuudha. Qaamota hardware partii biraa erga hagana laallee inni biraa kan laallu motherboard ilaalla. Motherboardiin qaama kompiitaraa keessaa maali? Maal hojjetaa? The foundations of the system. Sistema kompiitaraatiif bu'uura kan ta'e jechuudha. Bu'uura jalqabaa kan ta'e tokkoon qaamota hardware keessa system unity amma laalaa turre kana kan jiran. Keessa system unity kana qaamonni jiran hundi isaatiiyyuu eessarratti connect ta'anii motherboardii kanarratti connect ta'anii jechuudha. Motherboard ishee jenneen kanarratti connect kan ta'anidha. So motherboard irratti qaamota adda addaatu jira. Isaan san keessaa motherboardiin akkamitti hojii hojjeta waan jedhu sana laaluudhaaf tokkoffaa motherboardiin central nervous system of the computer. Kompiitaraaf akka hidda dhiigaa ta'ee kan gargaarudha jechuudha. Divaayizii hardii weerii ta'an
kan keessa system unity jiran hunduma isaa gidduutti communication akka jiraatu akkasumas devicein tokkoon achirratti connect ta'e sana gidduutti interlinkage akka jiraatu daataan akka daddarbu signaalin akka daddarbu poweriin akka daddarbu kan gargaaru nervous system central nervous system of the computer ta'ee kan gargaaru dabalataan tokkoon qaamota keessa system unity jiran sana hammatee kan qabu eenyuun motherboardin. So the motherboard is the main circuit board that connect all the internal components of the computer. Tokkoon qaama keessa system unity jiran hunda isaatiiyyuu ofirratti connect godhee kan qabudha. Acting as a central nervous akka central nervous tokkotti giddugaleessa tokkorraa tajaajila sana kan kennudha jechuudha. So it provided the necessary pathway for the data and the power to flow between the various hardware elements. Qaamota keessa system unity jiran sana hunda isaa gidduutti hardware elementoota sana gidduutti daataan akka daddarbu flow of daataan akka daddarbu gargaaraadha eenyu motherboardin. So motherboardin dandeettii inni qabu keessaa expansion capability. Motherboardin dandeettii tajaajila system unity sana babal'isuu qaba jechuudha. Tajaajila systemni sun kennu dandeettii babal'isuu qaba. Sana jechuun USB fayyadamnee, HD fayyadamnee, VJ cable fayyadamnee ala system unity irratti connect goona. Fakkeenyaaf asirratti ilaaluu ni danda'ama. Keessa kana motherboard jira. Motherboard kanarraa asiin gara alaatiin USB fayyadamnee device biraa finnee printer asirratti connect goona. Scanner asirratti connect goona, projector asirratti connect goona, monitor asirratti connect goona, device biraa ka barbaanne finnee asirratti connect goonee fayyadamna. Sana jechuun expansion capability jechuudha. Motherboardin dandeettii tajaajila systemni kennaa jiru sana babal'isuu qaba jechuudha. Device adda addaa accept gochuudha. So the motherboard feature a variety of expansion slot such as PCI and the memory slot allow user to add additional component like graphics card, sound card, more memory to enhance the computer capability. Dandeettii kompiitaraa sana dabaluudhaaf, dandeettii kompiitaraa sana ariifachiisuudhaaf motherboardin dandeettii maalii qaba? Connectorii dabalataa useriin akka irratti add godhu, sound cardii dabalataa akka irratti add godhu, memory dabalataa akka irratti add godhu, graphics cardii dabalataa akka irratti add godhu, slootii adda addaa qaba motherboardin. Slootii adda addaa qaba. Raamii dabalataa connect gochuu barbaade raamii dabalataa connect godhu. PCI irratti kaardii dabalataa connect gochuu barbaade kaardii dabalataa connect godhu. Memory dabalataa barbaade memory dabalataa connect godhu. So slootiiwwan adda addaa waan qabuuf motherboardin expansion capability qaba jechuudha. Dandeettii tajaajila kennu sana babal'isuu ni qaba jechuudha. Inni biraa form factors and compatibility. Motherboard come in a different form factors each designed to fit a specific computer cases and support particular CPU sockets and other hardware configuration, ensuring capability between the motherboard and the other component is crucial for a successful computer build. Tokkoon qaama hardware motherboard sanarratti build ta'u factoryin tokko yookaan ammoo qaamni motherboard sana jalqaba create godhe erga create godheen booda create ta'uun isaatu jalqabumaayyuu CPU particular ta'e adda bahee CPU tokkoof design kan ta'ee fi kompoonantoota chipsetii sanarratti accept ta'uun danda'amu hunda isaatiiyyuu accept akka godhutti kan design ta'edha jechuudha. So ensure compatibility between motherboard and other component. Motherboard fi kompoonantii biraa kafinnee motherboard sanarratti install goone isa wajjin compatible akka inni ta'u taasifamee hojjetamedha durumaayyuu. So motherboard tokko irratti hardware biraa gaafa finnee connect goonu compatibility isaa ilaaluu qabna. Wal simiinsa isaa hardware finnee nuti install goonu sun motherboard isa waliin wal sima. Portiin isaa wal fakkaata. Motherboard sanarratti connect ta'a. Isa jedhu sana erga adda baasneen booda portiin isaa wal simee accept yoo inni godhe motherboardin compatibility sana ni qabaata saayinsii jedhu ibsuu barbaadameeti jechuudha. So qaamota motherboard irratti ga'ee guddaa taphatan keessaa inni guddaan laaluun barbaachisaa ta'e CPU. CPU'n immeejii kanarratti kan isinitti mul'atu kun
kompoonantii qaama koompitaraa keessaa CPU jedhamee kan waamamudha. Inni asirratti mul'ataa jiru kun yookaan toora kanarratti mul'ataa kan jiru kun CPUdha. CPUun tokkoffaa biraandii mataa isaa qaba. Taayippii mataa isaa qaba. Dabalataan sookettii mataa isaa kan maazarboordi irratti konneekti akka ta'u isa gargaaruu qaba jechuudha. Chiipseetiin kun fiizikaalii akkasirratti mul'atu kana ta'a. Fiizikaalii akkasirratti mul'atu kana ta'a. Hojiin isaa maali waan jedhu sanitti haa deemnu. Beating heart, the central processing unit of the computer. Sammuu koompitaraa kan koompitarri akka hojjetu namni onnee malee socho'uu hin danda'u. Onneen namaa akkuma dhiiga raabsitee tajaajila kennitu sana sammuun koompitaraa maazarboordii irratti install ta'ee koompitarri akka hojjetu akka tajaajila barbaadamu sana kennu sammuu koompitaraa ta'ee kan tajaajilu central processing unit yookaan ammoo CPU jennee yaamuu dandeenya. CPU maal hojjeta akka jedhu qabxiiwwan muraasa laaluun barbaachisaadha. Inni jalqabaa CPU is the brain of computer. CPU sammuu koompitaraati. Akkamitti sammuu koompitaraa ta'e CPU maal hojjeta karaa kamiin sammuu koompitaraa ta'e sana laaluun gaariidha. CPU or central processing unit is the primary component is responsible for executing instruction and performing calculation. CPU instruction ni fudhata. Instruction fudhate sana decode godha. Gara afaan koompitara understand itti godhutti akka decode godhamu ni taasisa. Then erga instruction sun decode ta'een booda instruction sana execute godha jechuudha. So processing sadiitu jira asirratti. Jalqaba CPU can fetch instruction from cache memory and decoding that instruction to the language that computer can understand. Gara afaan koompitara understand godhutti decode godha. Sana booda execute that instruction to recommendable component. Componentii instructionii sana raawwatuuf execute godha jechuudha CPU. So waa sadii hojjeta. Fetch instruction, decode instruction and execute instruction. Kanaaf CPU is brain of computer wanni ni jedhameef qabxiin guddaan ijoo isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. So CPU'n calculationiin CPU ni hojjeta jedhame waan amma jedhe kana ta'a jechuudha. Calculationiin CPU perform godhu fetch instruction, decode instruction and execute instruction. If the input instruction is correct, CPU can process that instruction and give accurate or real output or efficient reliable output for the user. Userii sanaaf tajaajila sirrii ta'ee fi dhugaa ta'e outputii barbaadamu sana koompitara akka kennu taasisaadha. Eenyu CPU. Qaamni koompitaraa keessaa CPU'n sammuu koompitaraa wanni jedhameef isa kana ta'a jechuudha. Varieties of processor. CPU come in a wide ranges of design and capability. CPU'n range adda addaatiin dhiyaata. CPU'n range adda addaatiin dhiyaata. Akkasumas compatibility adda addaa qaba. Biraandiiwwan adda addaatu jira. Fakkeenyaaf CMD tu jira. Intel processor jira. Tokkoon mataa dizaayinii mataa isaanii qabanii capability mataa isaanii qabanii compatibility mataa isaanii qaban. So from low power mobile processor to high performance desktop and the server chip. So CPU gaafa jennu CPU xixiqqaa mobaayilota adda addaa keessatti dhimma itti baanu. CPUwwan xixiqqoo processora xixiqqaa mobaayila xixiqqaa keessa jirurraa jalqabee haga processor guguddaa serveraaf chipseetii serveraatiif biilti ta'utti hundumti isaaniitiyyuu CPU. Wanni isaan gara godhu maali? Brand type isaanii yookaan brand compatibility isaanii dabalataan performance isaanii dizaayinii isaanii wantoota kanaan ala wanni adda bahee isaan adda godhu hin jiru jechuudha. Garuu hundumti isaaniitiyyuu CPU yookaan ammoo processor jennee yaamuu dandeenya. Garaagarummaan isaanii device keessatti tajaajila kennanii fi performance isaaniitu garagara isaan godha. Dabalataa wanni garagara isaan godhu brandii isaanii. Fakkeenyaaf kaampaaniiwwan CPU oomishan baay'eetu jira. Intel ni jira, CMD ni jira, isaan biraatis ni jira. Kanaaf garaagarummaa saniin alaa garaagarummaa biraan qabaatanii hundumti isaaniitiyyuu processora performance fi wantoota hagammaa kaasnee kanaan ala garaagarummaa addaa qabaachuu danda'a. Significantly impact a computer's overall performance and suitabilities for different tasks.
So garaagarummaan amma jenne kun CPU performansiin CPU biraandiin dandeettii koompitaraa kan murteessudha jechuudha. Koompitarri tokko dandeettii gaarii qaba kan jedhamu yoo CPU speedii gaarii qabaatu CPU biraandii gaarii ta'e of keessaa yoo qabaate koompitarri sun koompitara gaarii jedhamuu ni danda'a. Kanaafuu CPU'n maalummaa koompitara tokkoo yookaan dandeettii koompitara tokkoo murteessuudhaaf kompoonentii baay'ee murteessaa ta'edha. So kanaaf karaa kanaan hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf CPU is the brain of the computer or the heart or beating hearts of the computer system wanni jedhameef isa kana ta'a jechuudha. Cooling and heat management. CPU generate a significant amount of heat during operation which must be efficiently dissipated to prevent overheating and damage. CPU koompitara qaama koompitaraa keessatti erga biilti ta'e maazarboord irratti biilti ta'e siistama ittiin kuul ta'u siistama mataa isaatti jira. Siistama sanaan CPU kuulingii fayyadamne CPU'n kuul ta'uu danda'a. Isa sana wantoota qaama keessa siistam yuunitii jiran akkamitti CPU'n akka kuul ta'u viidiyoo dabalataatiin kan laalluta. Itti aansee waa'ee miimooriiti kan laallu. Qaamota keessa siistam yuunitii jiran keessaa miimooriin isa tokko. Asirratti akkuma laalaa jirtan miimoorii gosa adda addaatu jira. Miimoorii gosa adda addaatu jira. Isaan keessaa ROM and RAM isaan jenneen ni jiranii. Fakkeenyaaf asitti kan mul'ataa jiru kun gosa miimoorii keessaa random access miimooriidha. Random access miimooriin faayidaan isaa maali? Daataa siistama koompitaraa keessatti for temporary storage yeroo muraasaaf daataa kan nuufisu temporary storage device. Random access memory is a type of volatile memory that provide temporary storage for data in the instruction being activity used by CPU. CPU'n odeeffannoo CPU'n access godhu sana yeroodhaaf kan kuusudha. CPU'n instructionii eessarraa fudhata? RAM memory irraa access kan godhu ta'a jechuudha. Kanaafuu RAM memory yeroo muraasaaf odeeffannoo kan kuusu ta'a jechuudha. Capacity and speed of RAM. The amounts of RAM measured in a gigabyte and its speed measured in megahertz. Speediin isaa megahertziin kan safaramuu fi storagein isaa immoo gigabaytiidhaan kan safaramu random access memory safartuu kanaan laaluu kan dandeenyu jechuudha. So significantly impact a computer's ability to handle resource. Kompiitarri keenya hojii hojjetu sanaaf impactii guddaa uumuu kan danda'u. Reesoorsii kompiitarri fayyadamu sana ariitiin akkas kompiitarri sappilaay godhu kan gargaaru. Dandeettii ariitii fi leetta'uu kompiitaraa kan murteessu raamii ta'uu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Random access meemoriin kompiitara keessa jiru meegaabaaytii baay'ee yoo ta'e giigaabaaytii meegaahertzii ispiidii gaarii qaba yoo ta'e kompiitarri keenya kompiitara gaarii performaansii gaarii qabu ta'a jechuudha. Yoo sanan taane immoo kompiitara irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e kan qabu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf such as running multiple application, editing high resolution media and playing different document. Geemii adda addaa taphachuu, faayila adda addaa yeroo wal fakkaataa keessatti faayila 2, 3, 4, 5, 10 yeroo takka banuu. Yennaa akkasii sana kompiitarri keenya biizii akka hin taane random access meemoriin meegaahertzii ispiidii gaarii qabu kan qabu maazarboordii keenya irratti install ta'uu qaba. Yoo sana hin taane kompiitara keenya irratti dhiibbaa kan qabu ta'a. Random access meemoriin gosa adda addaatu jira. Types of random access memory such as DDR, SDR RAM, DR RAM, each with their own specification. Tokkoon isaanii specificationii mataa isaa qabanii hojii mataa isaanii qabanii jiru gahee kompiitaraa keessatti. So compatibility requirement is choosing the right types of RAM for a particular motherboard and the CPU in a central for optional system. Sistema kompiitaraa irratti motherboard irratti raamii tokko install gochuudhaaf jalqaba sookettii isaa compatibilitiin isaa adda bahuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf raamiin kun saayizii mataa isaa qaba, sookettii mataa isaa qaba. Saayizii kanaan sookettii mataa isaa kanaan maazarboordii waliin compatible ta'uu isaa cheekii godhamee maal ta'uu qaba? Maazarboordii irratti install ta'uu qaba jechuudha. Types of storage device keessaa viidiyoo duraa irratti wantoota muraasa kaasuuf yaallee jira. Tokkoon isaanii asitti ta'anii jira. Fakkeenyaaf fileeshiin storage device keessaa isa tokko, hard diskiin storage device keessaa isa tokko, hard diskiin isa kana. Kompoonantiin kun hard diskiidha. Hard diskii gosa lama jira. Internal hard disk and external hard disk inni ilaaluu dandeenya. Inni kun fakkeenyaaf external hard diskiidha. Inni kun internal hard diskiidha. Tokkoon isaanii maaliif nu gargaaranii? Storage device ta'anii nu gargaaranidha.
qaamonni hard diskii kun paartii adda addaa of keessaa qaba. Hard diskiin laalaa jiru kan daataa kuusu sun paartii adda addaa of keessaa qaba. Implement maintenance procedure irratti qaamota hard diskii kana tokko tokkoon hiiknee maalummaa isaa kan laallu ta'a. Ammaaf garuu hard diskiin maal akka fayyadu hubattanii yoo bira darbine gaarii ta'a. Hard diskiin maaliif fayyada? Storage device jenne data permanently computer keessatti maal kan godhuudha? Store kan godhuudha jechuudha. So data san store gochuudhaaf a magnetic storage device that used spanning platters to store data. They offer a large storage capacity at a relatively low cost. Sistema nuti itti fayyadamu san irratti relatively data nuti kuusuu barbaannu san maal kan godhuudha? Akka nuti barbaannu sanitti nu kuusee kan argamudha. Nu kuusee kan argamudha. Eenyuun? Hard diskiin. Hard diskiin data nuti kuusuu barbaannu sana haala nuti kuusuu barbaannuun kuusee kan argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf pilaatar isheen jenneen qaamota hard diskii kana keessa iddoowwan data magnetic recordii akka magnetic recordiitti data useriin kuusu sana holdi godhee kan nu qabu qaama hard diskii keessaa kompoonentii mataa isaa danda'e qaba. Akka waliigalatti garuu hard diskiin data kuusee data kompiitarri baatuu danda'u hundumaayyuu hard diskii kanarratti akka kuufamu hubachuun gaariidha. Storage devicein biraa external itti fayyadamnu kan akka flashii kan akka external hard diskii jiraachuu isaa hubachuun gaariidha. Powering system qaama kompiitarri karentii elektirikiitiin hojjeta. Karentii elektirikiitiin hojjechuu isaa beekamaadha. Kanaaf karentii elektirikiitiin kompiitarri erga hojjete karentiin elektirikii sun eessaa dhufee qaama siistama kompiitaraa irratti raabsamee siistamni hojii barbaadamu sana akka hojjetu gargaara. Waan jedhu sana beekuudhaaf waa'ee power supply kaasuun barbaachisaadha. Power supply kompoonentiin jennu ishee tana. Kompoonentii tanaan power supply jennaan. Isheen maaliif gargaarti? To convert alternative current to direct current. Power supply unit is responsible for converting alternative current AC from a wall outlet into the direct current DC. Girgiddaarraa sookettiidhaan fayyadamnee erga gara power supply kanaa connect gooneen booda power supply kanarratti karentiin dhufe suni gara system boarditti deemaa jechuudha. Eenyuun fayyadamee? Communication channelii kanaan fayyadamanii. Isaan kunniin powerii kan baatanidha. Power supply kun gara direct currentitti jijjiire keebilii kanaan baatame gara motherboardii kompiitaraa kan deemu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isheen asitti ilaalaa jirru kun sookettii power supply kana ishee tana girgidda irratti yookaan ammoo stabilizer irratti connect goone caafii kana fuunee maal goona? Power supply kana irratti connect goona. Sana booda erga power supply kana irratti connect goone kompiitara keenya on goona. Kompiitarri keenya maal access godhuu danda'a? Powerii access godhuu danda'a jechuudha. Isheen kun asiin jirti. Power supply isheen jennuun tun system unity keessa erga galteen booda sookettiin kun asiin dhufa. Sookettii kana irratti power inii kana connect goona jechuudha. So external power cable barbaada jechuudha. External power cable sun eenyu? Isa asitti ilaalle kana ta'a jechuudha. External power cable isa asitti ilaalle kana ta'a. Inni kun systemni power supply powerii akka argatu kan gargaarudha. Internal power cable ka jennu ishee tanneen jechuudha. Isheen asii isinitti mul'ataa jirtu tun internal power cable. Power supply irraa current jijjiirame sana gara system unititti kan jijjiirudha. So tokkoon qaamota amma waa'ee isaa haasofne kana internal componentii motherboardii, CPU, power supply, chipsetiiwwan adda addaa kan maqaa isaanii kaasnee ilaalle kana tokkoon qaama system unity keessatti argaman kana practically connect goone disconnect goone akkamitti akka operate goonu viidiyoo itti aanu irratti dabalataan kan laallu ta'a. Viidiyoo kanatti aanee dhufu hordofuun dagatinaa jechaa yoo isinitti tolee chaanaalii keenya subscribe, like, share godhaa. Viidiyoon dabalataa yeroo yeroon gadi dhiifamu akka isin bira ga'u mallattoo bilbilaa sana tuqaastanii tokkoon viidiyoon barnootaa nuti gadi dhiisnu akka isin bira ga'u mallattoo bilbilaa sana kilik godhaa jechaa. Bye bye, ciao.